ይሄንን ቪዲዮ ሼር ሳታረጉ እንዳታልፉ። ምክንያቱም ብዙ ሰው ሊጠቀምበት የሚገባ ድንቅ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ምናልባት ይሄንን ድል ሼር ሳረጋችሁ እኔ ይሄንን ቢዝነስ ድል ከማግኘት በፊት እንደማንኛውም ሰው በአረብ ሀገር ነበርኩኝ በማዳም ቤት እዛ ሆኜ እንግዲህ እዛ ለ5 አመት ሰርቻለሁ። እንዲሁም ይሄንን ቢዝነስ ድከም አላቃት ከፌስቡክ አግኝቼ ለ9 ወር ያህል በትርፍ ሰዓቴ ሰርቻለሁ። የተሻለ ውጤት የተሻለ ነገር ሳገኝ ዛሬ ከስደት ዓለም ወጥቼ ሙሉ ሰዓቴን ሰጥቼ በቢሮ ደረጃ በኬንያ ናይሮቢ እየሰራሁኝ እገኛለሁ። ስለዚህ ይሄ ቢዝነስ ድል በተለይ በስደት ዓለም ላይ የምትገኙ ትርፍ ሰዓታችሁን ተጠቅማችሁ ፍሪ ዋይፋችሁን kan qalbiin qabne kan of hin beekne viidiyoo akkanaa duuba fi hojiin kamiyyuu taanaan onlaayiniidhaan kan hojjettee faayidaa siif qabu hin jiru. Keessattuu maallaqa kee kiisiidhaa baastee hojjedheen hojiidhaan milkaa'aa onlaayiniidhaan jettee ofitti hin taphatin. Yoo milkaa'uu barbaadde tokkoffaa bakka jirtutti gattaa'ee hojjedhu. Lammaffaa yoo dandeesse YouTube chaanaalii banadhu. Egaa shamaar kafuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Viidiyoo kana sheer laayik gochuudhaan dhageettii guddaa akka argatuu fi obboloota keenya baay'ee keessattuu miskiinota amma biyyarraa dhufaa jiran akka dhaqqabu naa taasisa. Asumarraan illee akkan jalqaba sin dhageessisetti jechuudha. Ijoolleen afaanota garaagaraatiin wantoota kanatti ofii isaaniitii itti badanii maallaqa isaanii kasaarsanii namallee kasaarsuuf kan fiiganii baay'eetu jira. Hojii kana ani qaatan beeka. Dhugaa dubbachuudhaaf bara 2008 irraa jalqabee tan beeka jechuudha. Hojii kana hojiin isaan jedhan kun namoota hedduu kasaarsee jira. Shamarran gola madaamii hedduu kisaaraa keessa galchee jira jechuudha. Inna hundi isaaniitu kasaaraniit keessa duubatti deebi'an. Maal jedhu hojii onlaayinii hojjettee milkaa'uu yoo barbaadde bakkuma jirtutti hojii madaamii keetii hojjetachaa hojii dabalataa hojjechuu yeroo gabaabaa keessatti gola madaamitii ba'uu yoo barbaadde bilbila keetiin yeroo kee odoo si jiraan fudhatin wanta daqiiqaa 15 hin guunne bilbila harkaa qabduun hojjettee milkaa'uu yoo barbaadde akka abbaa makiinaa ta'uu abbaa manaa ta'uu yoo barbaadde kootu gara onlaayiniitiin hojjedhuu sin jedhu. Gaafa guruppii isaaniitti si dabalanii wantoonni isaan siin hin jenne jiru. Qorichoota garagaraa dhukkuba garagaraa irraa fayyuu dandeechuun argatta siin jedhu. Makiinaa sitti ergu yoo jabaatte too akkana kaffaltee kokkobii 7-8 geechee makiinaa akkanaa badhaafamuu dandeecha. Maal siin jedhu sitti fakkeechu waan hin jirre dhugaa sitti fakkeechu jechuudha. Ijoolleen hedduun Suudaan kaartoonis deemanii sababa hojii kanaatiif kan gudii ta'an ni jiru. Ijoolleen hedduun laayinoon roobeemu maalii jedhasanis hin deemna kan jedhan hedduu jiru. Walumaa galatti wanti kun akkamitti hojjetama warroota hin beekneef ifa godhe yoo sittime hojichi piyaansi jedhama. Isa keessatti ni galmoofta. Erga galmoofteen boodatti immoo dirqama nama 5 of jalatti gurmeessuu qabda jechuudha. Nama 5 of jalatti gaafa gurmeessitu kaffaltii namoonni 5 si jalaa sun kaffalasan irraa parsantii wayii ji'a tokkoon 3,000 maal akkaawunti rasii galchanii si attaallalu. Ati akka miira keessa seentee ammas deebitee nama dabaltuuf jechuudha. Walumaa galatti hojiin kun hojii cubbuuti. Osoo ittiin milkoofte hojii cubbuuti. Hojii maallaqa shamarran biyya Arabaa, maallaqa namaa, maallaqa gandaati jechuudha. Maallaquma namni tokko kaffalaa deemuun isaan guddinni fakkeenyaaf namni tokko yeroo anis beekuu fi yeroo ani seene saniyyuu qarshii 30,000 jechuudha. Amma garuu ol siifachuun oolanii gara 70 dhibbaattuu siquun oolu jechuudha. Inna anasumarraa wanni jechuu barbaadu ijoolleen hojii kana ni hojjenna ni milkoofna jettanii fiiddanii itti baddan warroonni waa'ee hojii kanaa hin beekne neerata akkasiin argattan milkaa'ina wayiiti sin argattan kan isaan jedhan kunis sobuma tirfiin keechan maallaqa keechan dhabdanii waan keechan dhabdanii bilaasha baddu isaan maallaquma sinirraa nyaachuuf oduu sinitti fakkeechu yoo kaffaltanis sinirraa nyaanne jedhanii sinin dhiisan sinirraa elmuu barbaadu waan ta'e waan akkanaa yoo goote akkana argatta sin jedhu asisitti kakaatee ammas silaatti bade jettee maallaqa kee harkaa
kaffalaa guuraa baata jechuudha. Kanaaf yaa obboleettii koo gola madaamii keessa jirtu, yaa obboloota koo obbolaa koo Itoophiyaa keessa jirtu viidiyoo kana yoo dhaggeeffatteetti hojiin kun hojiin sirrii miti. Kongumallee sin fayyadu. Yoo fayyadamuu barbaadde an akka obboleettii tokkotti qulqullummaan kan si gorsu yoo jiraate hojii onlaayinii hedduullee jarrabeen jira jechuudhaan. Hojii hedduun isaanii hattuudha walumaa galatti. Baay'een isaanii hojii onlaayinii jedhanii karaa telegiraamitiin maallaqa akkanaa yoo kaffalte akkana sii gala maallaqa xiqqoo kaffalte maallaqni sun baay'atee gara keessii deebi'a jedhanii sobanii maallaqa yoo ati 3,000 ergite isaan 4,000 godhanii sii deebisa si attalalanii gaafa guyyaa tokko qalbii kee hunda si hatanii si galchanii guyyaa tokko garuu maallaqa guddaa agana kaffalii 200 kaffalii 300 goone si deebisna 100 kaffalii 200 goone si deebisna siin jedhanii maallaqa akkasii sanatti kaasilaa 3,000 4,000 si attallalaa ba'anii gaafa ati miira keessa seentee too maallaqa san galchitu bulookkisi godhu jechuudha. Karaa ittiin argattu sin hin qabdu maallaqa sin argattu jara sin argattu jechuudha. Walumaa galatti an akka mataa kootti wanni sin gorsu yoo jiraate anis sinirra beeketii miti kan narra beekullee baay'eetu jira jechuudha. Garuu immoo hojii onlaayinii hojjechuu yoo barbaadde dhugumatti yeroo yoo qabaatte ati goobazii yoo taate goobaziidha hojjedhee milkaayoo jette koottu wantoota gatii ittiin baasne kan maallaqa ittiin kaffalle kan ifaajee keetiin akka gola madaamii keessatti ifaajee hojjettee dadhabdee fiddu hojii dabalataa gaafan biyya galee na fayyada biyya kootti galeen hojjedha yoo jette kan yaaddu ta'e koottuti hojii onlaayinii hojii yuutuubii banadhu hojjedhu jechuudha. Dandeettii qabdu gadi baasi. Bakka waloloo dandeechuu, barreeffama dandeechuu, waan qabdu waan dandeechuu wayi hojjechuuf koottuti chaanaalii banadhuuti kireet godhadhuuti jabaadhu cimiiti hojjedhu jechuudha. Gaafa san ni milkoofta. Sanirraa kan hafe onlaayinii irra xawalwaltee takka tiktookii takka feesbuukii takka maaliyyoo takka iimoo janajjana maalii hojii onlaayinii jettee waasaapbii si dabalatanii warroonni akkanaa kun takka lakkoofsa namaa kennu takka si kadhatu du'a badiidhaaf si kadhatu jechuudha. Inna tirfiin maallaqa keessirraa nyaachuuf malee wanna tokko si fayyaduufi miti. Ani sirriitti beeka jala muree. Kanaaf yaa obboleettii koo kan viidiyoo kana dhaggeeffachaa jirtu gola madaamii keessatti kushiina madaamii luqqaatee dhixxee shintibeetii madaamii luqqaatee hojjettee dhixxee wantoota akkanaa hojjedhee milkaa'aa jettee too maallaqa keetitti hin taphatini ofittis hin taphatini adabadhuuti kushiina madaamii dhiqi maallaqa kee biyyatti ergadhuuti hoolaa maatii kee bichisiifadhu birri isaa kaffaltu san hoolaa 2 yoo bitte hoolaa sunniin agati galtutti hoolaa 12 taatee si heddii jechuudha. Si fayyaddi jechuudha. Garuu inni asitti kaffaltu kun maallaqni keetti siif hin deebi'u faayidaa tokko siif hin qabu tirfiin ati maallaqa kee kennite akkana ta'een kasaarii jettee booda akka seenatti akka dubbattu si taasisaa jechuudha. Egaa ani mudannoon kun waan na mudateefan yeroo baay'ee waan akkanaa kana yoonan argu dafeetoo viidiyoo irratti hojjedha. Afaan Amaaratiinis afaan Oromootiinis yeroo baay'ee nan hojjedha jechuudha ijoollee akkanaa fidee. Inna wanta akkanarraa of eeggannoo godhadha irraa of balaleeffadha bakka waan akkanaa kana sirma balaleeffadha iddoo akkanaa kana dheechaa jechuudha. Ijoolleen garaagaraatiin aadisiin gaafatanii wanna akkanaati hojii onlaayinii barbaadda yoo sin jedhani sirmaayyuu jalaa hin dubbatina akkasumatti odoo deebisini bulook ofirraa godhaa jechuudha namoota akkasii. Ani akkasiin hin jedha hordoftoota kiyyaa maaliif wanti kun sobaadha waan ta'eef isinis fayyadu tirfiin simmiidha waan ta'eef jechuudha. Faayidaa tokkollee isiniif hin qabu neera takkallee omaa irraan argattanii tirfiin keechan yeroo kee maallaqa keechan dhabuu qofaadha malee isiniin jedha. Egaa kana fakkaata kan galee fi xiqqishumatu gaha kan hin galleef immoo ittuu himaa oolan hin galuufi jechuudha. Viidiyoo kiyya ammaaf asumarraa nan goolaba turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuun affeerraa keenya turtii gaarii baay baay hanga viidiyoo biraatti walitti deemti.